hordoftoota biraan miidiyaa irra jirtan chaanalii kiyya hordoftan hunduuf subscribe like godhuu keessaa hin dagatinaa. Bakkartuun nageenyi kawwasinaa ga'u. Har'a immoo viidiyoo addisiisni fideetiin jira. Yeroo ammaatitti kan sirriitti akka badaa social media beeksisaa jiru. Akkam safuu hin qabaaye safuu aadaa Oromoon eeggataa chaanalii TikTok ammoo hojjechaa jiran kun akkaman jedhamu siniif qopheessee waan jiruuf mirti koomedii Oromoo guuree siniif affida. Sinis ammoo laaltanii akkatti bohaartan abdii kiyya waan ta'eef sinis jalqaba like irraa jammaraay. Kazaan share godhuu keessan hin dagatina. Koomentii keessaas barreessuu akka hin daganne anaaf koomentiin bootaa guddaa waan qabuuf subscribe godhuu keessas hin dagatinaa. ስለዚህ amma kanaafuu gara viidiyootti seenaa oduu sinitti hin baay'isu gara viidiyoo yeroo ammaa kana dhiirrillee qamisii kaawwatee kinoo soshaalii gubbaarra bee akkatti caffara nakatti ragadaa jira. Asismee waan jettamee dubbadhaa'e qamisiidhaan kinoo TikTok gubbaarra banii ragadaa jiru. Meesinis ka akka ittiin simboortan amma immoo gara viidiyoo itti aanutti deemu. Viidiyoo itti aanu immoo Saanchoo fi Seefuun EBS irratti kan beekamee akkamitti akka ta'u ni ilaalla. Saanchoon jedhin uffate Seefuun kun manarraa madarakii irraa fuudha. Jaalaallume. Ya Rabbi ya Rabbi. Kui gaafi baay'ee na cinqisiisu singaafachuu barbaada. Mee maal qabda gaafi? Anis heerumuu barbaada jira garuu baay'ee sodaadha seetanii. Mee maal sodaadha? Qaamni saalaxiira hin cabaa waan jedhu dhagee. Kuma cabamu akka kubaasa gaafi koomentii kana dabalanii barbaada. Ma kaaroti seete qoy ati kaaroti ambarachuun oollegin. Are mee simbichaa mee waan jettan? Barbaree sitti aarsudha. Baalagee wayiidha. ስለዚህ እስከ መሰሞ ዲጄ ምርጥ ተቋመ ዘፈኒ አወር ባሳያን ተቆ TikTok ጉባረት ሚኦጂናል አለ ደሚን ኦጅማን ከኛኔ ገራቢጆ ታደ DJ durane an studioottin beeka inte armarmo mana keessatti kino kaballaa jammarani snipper inde DJ shaa jira waan ta'eef like godhaay share godhaay video kana se taansu ammoo video macarrashaa wajjin alaallu barsiisan tokko daree keessatti waan inni barsiisu mee alaallu jumaan ani baay'ee dubbachuudhaaf iyyuu natti ulfaata wajjin laallame. Barattoota mee gaafii takkaan isin gaafadhaa galaanaa jennee galuu yoo jenne saaliyaa jennee maal jenna? Barsiisaa kanoo kana saluu jennare. Aboo kottu bainarraa. Abbooti biyyee nyaadhu. ስለዚህ በቃ አራፍም ቪዲዮና የሰጅሩ kana waan ta'eef akka isinitti bohaartan abdiin qaba. Subscribe share godhuu keessan hin dagatinaa chaanalii kana waan jalqaba waan ta'eef. ስለዚህ ስንን ጃለዳ ነጋና ቱራይ ይሩን ታለ